jaarsa kee yani si barbaadu jaarsa kee qabadhu waan dhiiseetiin jiraan yoo obboleeyyanii maarree tayyib jaarsi sana eessa jira ana bireerami hindee bileeyyaa amma jaarsi wallee faatumaan tubis dhiifnaan tabiraa barbaadde tokko ta'insa an keessan jiru faateen keessan jirtu dhiifnees jirra dhiifteef yaa barbaaddattu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Ammaqqaa Shawarraan tana akkuma beekamu waan barana gartee jaartii Junaydii jaartii isaa jalaa bade haara haasawsan qabannee isin dhufne bakka Junaydii irraa ka'ee bakka inni ga'e bakka irra waliin jiran qabanneeti isin dhufne hordoftoota daawwattoota keenya bakka jarri sun irra ga'e isin himuudhaaf har'a bakka inni jiruu fi bakka inni irra ga'e isin himuudhaaf dhufne nama isa quba qabu nama akka hiccitiitti intala inni gartee wajjin jiru san quba qabu isiidha wajji waligeedha gurbaan sana isa kutee akkana jeetiin isii gaafachuudha dhufee onoo isin illee yaamicha kiyya kabajjee dhufte kanaafuu gaa Aishaa tuub jedhanii miciyoo tanaas wal barachuun keessaniin oolamu asumaan wal barattaniin ja'a yuutuubiin isiitillee haaraya yuutuuba haaraya gartee ammumaan tana waa marreetu gallakkisuu deemnaa sheer laayik godhuus yuutuuba isiitirratti isin dagatinaa isiniin jecha kanaafuu intala san quba qabdiisiin haala isiitii fi haala Junaydii kanaafin gartee jaartiin ammallee aboo siyyachaan dhaabbachuu jira jalaan baatu jeetiin isii tana haddadee jira waa sodaasaniif gartee nin gurbaan ni deebi'aan dhiiseetiin jira jaartii qabuun fadhu maal jettee haasoitte amma gurbaan hin deebine gurbattillee dawwalanii gurbaan ni deebi'aa jaanii dubbatan jaan kanaafuu miciyyoon tun quba qabdi isiisan wajji wal quba qabanii haa himtu yoo himu baatte isiin uqadiyyaa tana saniitiif gurbaan hin deebine himtu galeessi isiin beeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha bakka jirtan salaamanna fayyeessanaa dhaqqabu arrakkuma beektan akkuma agartanitti Ammaqqaa Shaw biraan jira nayaameetiin biraa dhufe kun duruun eegalee jira isinillee inti ragaa ta'an keessan jiru dubbii tana awwaan nagaafachuu dhufta tartiiba nagaafadhu Aishaa tuub Aishaa waan isin jee isin harmalloonni Yaman keessatti jirti. Dhaggeeffadhu gaa dhaggeeffadhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Situ qoosoon ta'in mee dhiifamaa hojii. Aara waan hin bargaraa kanaa isin qabuufin hoggoon namni bittee dubbii dafee isin tuqa. Tasgabbaa'ee namni nama yaamamaa. Haaya ni tasgabbaa. Waan an jecha hin dhaqqabuun an isaan nan se'in isaan keessan jiru. Filmaas hime. Samaal jedhanii dubbii warmallaa isin jechuu baatan dhalaa maal isa afaan oromoo maal dhalaa lafa tatteessitan dhalaa lafa tatteessitan Aishaadha namni lafa tattaa jiru hin jiru. Hayyetamam. Namoota fira qaba haali qaba walla qaba maal Awwa nama aasiti biite. Yoo jaarsan qabne dirqama akkama namni lafa tattaa. Xayyibaa ta'u haa isinii ta'u gaafiin si gaafadhu qofa na deebisi. Tan isin jellee mee dhiifama bar garaa kana noo waan tunfi. Ajaa'iba qabaa. Dubbiin tala sanii yogguu yaadan. Dubbiin tala saniin jiin. Xayyib. Taltee haadha namaate maqa qabdi. Faatumaatu deebiseetiin gurbaa dhiiseetiif hin jira. Ajaa'iba qabaa inni kana faaf aaduu fiidiyoo ta'e anarra ta'urumummaa. Isii sanis raambisee jechuufin abdaddee sibira dhufe isa kabajee. Saniifuu waan bagana kabajee. Fiidiyoo irratti ni geessaaf jecha amma kalaama heekkadhu dubbadhu fiidiyoo dura irraa. Hayyee bagana kabajeetillee mee dhiifama irraa ta'e bar garaana gubatu jechaan akkanatti dubbiin naafaanii baate. Namaacha sin gubate jarjareen naafaanii baate dubbiin itti Aishaatu yaa'u meena dhaggeeffadhu. Maali isa sidiitti qoon. Maarree abbaa irra gubaa jedhan saniifin nin gubadhu. Ni gubatte waan dhimma namaatiif maal maasi gubee. Saboo dhimmiiti namaatuun akkaan wooma namaati jechaan gubadhate jirra. Teetuma dhimma namaarra na guba gubu. Tanamaa galatoomne mee namni si guba qabu hin jiru. Biyya kanatti wanni nama gubu namni nama beeku baatus dhimma namaa kana. Tana keessa bara hedduu akkana wadachuu jirta dhaada viidiyoo ta'e meeqaan laalu jira hunda isiisni tuyita faaf akka jetta maal rakkoon teessa koo jaalala gaafattee si didde namni lafa tattaa'u san. San lafa taanii jaarsa namaa kana maal jaan maaliif mannoo bara tanaan. Akka duuba akkasi fedhan feetaati. Ani akkana fedhan illee fedhu anjaartiidhaan qaba. Anjaartiidhaan qaba. Moonna yaamta qoftee faasa. Haya awwee harmallee siin jooboo harmallee naan akkana dhooftaan. Injoo kanas Aishaatu. Ifama irraa teetaniin dura siin jee. Kanaaf mee dubbii unaas deebiftee aara sana. Nuu heerumee dhiisee harmallaa ta'uu isa nu gartee ana faa keessaafu. Ati harmallaa hundantu aaraan aaree hunda keessaa gabbuuftee ammaan tana fayyeetiin jiraanuu Aishaa jeetiin siyaa mawuli. Jaarsi Fooziyaa tuubsan. Jaarsi san isin bira qamaa duraanis. Isin biratte. Siifi Faaximaa tuubsan bira qama.
haala isinitti dhamaatan guyyaa tokko kasirra dhaabbadheetii wanni akka garaan ogumu. Laala kanatti itti qilfatee gurbaan makaddaan isaaniitiif Lajaanni isaanii takka fadanis yoo fadan makaddaan takka ayyi waan isin dhaggeef dukki jiru quba qabdanii an tasan dhaqee gaafachuu afaan kiyya kanaan hin feeneefin arra si gaafadhe in tasan fuula sillee dhaabbachuun fadha intalan jeen kaasaa ankeen deemin ka if kabachi sakaatis haruma geelee aboola kanaafi bara ummanni kun walirraa ummata asii jaarsa namaa guuruu kana hin mana kana ati quba qabdu dubbee siifin manarraa fudhadhu ifiif laa haasawni kiyyamaa ammeenyi si fakkaata san manta takkittii qaban dhiqatanii qamisa takkichaa qaban kan jalaatu kan dhiqanna dhiqatanii shittoo ofirra buusanii ifiif barbaada namaa deddeeman dhiirtinis qabaddaa isinis nu jalaa maqaa nun arrabsinaa inni maal ta'esa fayyaan qabu wayta dubree aduu silaatee mallaan jiini leette meeta dubree manii isin hin jaa amma dubra deebitan silaa amma dubra deebitanii dubraan isin hin jaaya isin hin joo waan biraa amma yaa'ii ta'e isin dandoo dubree manii hin jaammee mallaan inni arreef qiyaamaa isin natti taasifte galtanii hordoftoota amma dubree man meeta biraatti dhiisi gurbummaan sana eessa jira niin deebisaa Sudan an haddadin sana nisi dan haddadeefi nin deebisette mul'attu eessa keessa mee naayin dhagee bakka keessa isin dhiiftee jirti geelan tiyya mangistiin ifi bakka nallaa wal jedhatti yaa'anii meeqaan tam isumatan agaruudhaaf hirriba dabee jira tamaa amma geelete sanii mangistiidha tan qabneesti way walumarraan kaane yaabo walirraan kaane way walumarraan kaane khawfillee yaanum teenyu isin dararinati hayyee mee waan si mana dhaggeeffadhu dhiiftee fi jirti Isette video meeqa marten tattu video meeqa hama kaasituun beekun talaan jaalee maqaan Faatumaatu maal isa maal je channel isatti yaa boo an channel isitiif jinni irraa isin dalagoon isi dhaggeeffadhu waan siima mee masalan isette video meeqa marten jaarsa kee qabadhu yani si barbaadu jaarsa kee qabadhu an isette jiraan kee obboleeyyanii maarree tayyib jaarsi sana isa jira ana bireerami hindee bilee amma jaarsi wallahi Faatumaan tubis dhiifnaan tabiraa barbaadde tokko ta'insa an keessan jiru Faateen keessan jirtu dhiifnees jirra dhiifteef yaa barbaaddattu intatti tun akka namni isiidhaa hojjoolu biyya kasaaraa nama gootu godhu Faatumaa maaliif hin deebifne jaarsi hin deebine ilaa ammaaki haa barbaaddattu hin deebine haa barbaaddattu naasuu eessa barbaaddatti hin deebine yaaba viidiyoo Faatumaa agareeti naasuun achumaan gaggabe yaa yoo fuudhee bika bira galanii tanaan si gaafachuu qoy mee tas gabbaayati sana hojjaasa aara xiyyaana laalin aara waan waliin dhaabu ka sinnaan fidee jiraas dhiisiiti mataa kana hundaa keessaan na ol qayyimeen tiyyatan laalin kalaama qiyaa amma mataan no waan akkasitti ansi daran dubbii mee kan sinji eeysi maal jiran maaf hin dhufeen namni dateewu intalti guyyaan hin deebi'e haa deebi'u hin an jaarsa keessirraa hajaan qabu an meeqaan na jala deemu jiraatte mee eeysa kutan jirri sanaa walumaan irree Asal kan Faatumaa jarraan booda maqaan televizyoon haqeef keessa. Yaa wame akkuma naa himtuuf hin jaa maaltu isin naa jira mee Faatumaan jaati. Haa Faatumaan jaamee. Nuti akkasuma bar wanne isin. La hawla wala quwwata illa billah. Amma fardii fi si gaafachuu deemu. Mee yaa gurbaan sana isa jira mee naa hin. Gurbaan moo? Gurbaa deemaa daawwannaan barbaadaa ka. Mee rabbii gurbuma san qofa naa hime ilmaan ijoolleen na wareersite ijoolleen adeeroo. Adeeroo isa jira adeeroo baabaan kiyya isa jiru matti yaa boome yaasha siitu rooyya jeetiin ati qabbanooytuudha jee arra atummaanu dubbii tan harka keessaa qabaachuu oowwaanatti haasoftu jirutu seera maali ansi mee tas gabbaayi intalti tun maraatti eessa jira gubbaan maaliif galuu dida Lolin kasa amma calla amal hobar kasate video kap gote waayu mesi ra osa soito dhaggeeffachuun gurra na duuchite amma faasi biraa dhufee rabbina kaasee la hawla wala quwwata illa billah maal isa rakkoonte hayyee mee tasgabbaatu isinis quban qabdu dhiifte amma karaa mee gara nagaatti as deebi Faatumaatu maaliif hin deebi wal dhiisan waliifis hin dawwalan telefoona isee anaa keessa beekame ta dhugaa ay dubbanna amma waynu bireerti yaa meena maleekaa isin na qalmaan si barbaade mee rabbi si haa qabbanisu amma sagalee ani qabbanaatu ni kiyaan meena hime ani ali mata mambatun danike ati mata gurra na tuche gurra na rabuye tokko guyyaa sanboota isin xiqqama achirraa naa eegale dubbii haya eessa jira achirraa hin seegala mee isa jiraaye duba walaloo isaatiin waan katabadee deemaare mee naasoo malee takka takkatti mee naasoo isin caqasa
Useetiin si caqasee lameen haasa'e. Guyyaa achirra waliin baana sana agartamu nagar. Viidiyoo tijarratti illee mareetiin jira. Martee agartee mi dhageessee mi sammaa hatta dhageessee mokkama dhageeffata. Gurra kanaanin dhagee gurra lachuutu bakka godhee dhagee. Dhageessee mi duuba maal raawwate. Jecha saniin na gammachiisee narra si hojii. Duuba maal sanirraa sii gali. Wanni naa gale gaafii bareeddu gaafii ta'e. Amma laalta sirraa taa dubbannu lola kachumatti. Hayyeen nu samee. Bishaan kana. Bishaan kana noo baasee onnee tanaa gizeen dubbii tana yaa gale. Maaloo wakkanaa bismillah. Inshallah. Nattin deebinee mi isin. Deebii ettee sossobdu isin tun deebii. Akkana deebii ettee sossobdu. Wal quban qabanii waliif hin dawwalane duuba akkam goota haasiin dhiisetti akka illee baate dubbitte bira dhufeen qamoo dhiifte duuba dirqama isii barbaadu qaba. Haa barbaaddu hajaartiin dhimmarraa qabdu. Yaartiin barbaadde yaartiin bakka hin dhaqin qabuutte magaalaa tana. Isumaa bakka kaayee beekaa ammallee intalli naguma nageetti malee waan biraa keessa jira. Rabbii ijaa narraa wanta godhaadhaa jechuun jirti beektaa. Laa wallaahi keessan jirtu isin dhiifte. Amma mee haallitti deebiftan meeqam. Ammoo ankara kiyyaan dhimma kara kiyyaatiin siif immoo neneen siif. Isin dhiiftee muqubaan qaba. An beeku dubbii dila kana keessa wanta jiru laalumatti hin jira malee. Hayyee. Asuma gubbatti laalu jira malee wanta ka keessa hin jiru. Araan mul'ate. Sanuu sababaati na yaamteen. Sababa isin dhiifteen malee silaa sibiraa hundu fakkisii xixiqqu jirtu. Hedduu jarjartaati. Qabbanaay. Haa marra qabbanaatiin jira ammayyi. Amma inni isin joyi yoo taates wajjin barbaannee bakka inni seenu quba qabaannee isii wajjin dhaqee ammataan kiyya ta'isitti dhiisii tafaatuma. Wajjin barbaannee mana deebisuu qabda. Karaa gabaabaa haasoo isii duubaatis dhaabu qabda. Waan hin taanes dhaabu qabda. Taa fayyada mana isiitu siin geessa. Hayyee alhamdulillah. Walitti hin deebisaa. Wagaa furan waa bachiifte. Amma yaanaa sokkana kanaan naa ta'a amma hayyee. Siiftaa ta'e mamma funoolaa haaluma kanaan barkanamnenis taanuuf nutis. Aboo garaan guddina gubatee amma. Isiidhaan waan jettuun dhaamsa dubbii teeti marratti waan isii saniin naa jettuun intala san silaanillee dhaqee ittiin dubbadha. Wallollee wal fedhan intalti sun ammas gurbaa sanirraa ka'uun deemtu. Amma akka yaada kiyyaatti gaan akka yaada kiyyaatti. Afaan isii naasutti afaan dhadhaa san hin amanummaa san. Hin amanu. Uummata warra biyya kanaa warra gartee samaal isin hin jambu warra jaarsi awoo maal duraa mee duraan jaakuma reefutti mee haa ta'u waan san hin jettee kanaafu mee yaa waan kofalchiisin kaayee yeroo namni kofluuf yeroo itti wal addaatu amma waan isii mana dhaggeeffatu. Barasoo maqaa qabnuu siif kabiraatiin nu yaadu. Hayyee Faaxumaa tuubiin jaane. Yaa isillee qaalitti jaartii isaa sanillee si fideetu jaartiin isaa sanillee mee haa gammaddu. Hafuuraa fudhattu. Obboleettii isii dhiiseetteen isaa. Barbaanna si cinaa jirre shaallaati nallee. Amanu baattu jiru kasi amantu jini bertelata sih tertile. Sani tahu dibuat nu video terus. Metin masuk. Kayaknya walim bakken ni juru yo magal mata nak saya sejarate walim berbanding bafna bal mana ti akka dabamulen feno tamam. Amma gize debete kabado cement ya boda. Jabe fachu mana no gude. Ana anu sini ujinjir. Khalas. Me isi nama jabe fachu abdu tarara. Di sana galak kisani jarsa. Punya rakutane. Marre mujalaka. Marre manija. Marre manija na tu yatte. Isani jemi. Yalla me imif ya imif. Imif isi dana rain. Imif. Isi da tun kabanne yang gizen na go sini sellanu. Jarsi dufe assalamu alaikum jonjal jette wa. Jabo isabat dadde mameti. Than rais na sun ilmanu kaisa debu. Akafal elle hote. Khanafu timi sisi. Ha debu. Akkuma debu qofar nurra joddo ya bomet. Isi san nurra ka bisin sun shakki qabdi. Tamen. Faaxumaa tun shakki qabdi nama namtu sin. Hina manamtu akkam jalli. Isa ya gaafa nagaretti isatti waay ma. Maalif geelen teetun sirris dhaggeeffatti waan ta'eef. Na dhaggeeffatu kun. Bari irraa kitaaba isaa irraa fudhattee bari hin dubbattu bar. Inni ammoo yoo dudubbatallee hin dhiisu gana. Bota saa wuli. Obbaleeyyanii obbaleeyyanii jaanii dhufaniimi isi yoo rabbi si haasa girgirarra libaanata buuftee shaayii dhaabdetti kannete achiin kaan qop inumaan tolfatanii mahaddallam maqaa namaa arrabsu. Yaaboo manni kunis baru man dhiirtii amantuun isaa kuma jijjiirtii. Bar waa isa qofaa miti. Oromoon akkanatti kanaafu
sila afur godhachuun gaariidha. Ammoo hin hayyamtu dhalaan teenyaas. Hin feetu miskiinni feete ni wareerti. Yaa Allah Dhiiree man isinis dhaabbata. nama takka Afurin jabeeffate. godhatiin